ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባደረጉልን ጥሪ መሰረት የካቲት 3 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ተገናኝተን በኦሮሚያ እና በብሔር ብሔረሰቦች ቅዱስ ሲኖዶስ ጉዳይ ላይ ተወያይተናል። sirna mana kiristaanaa bakka diignetti dogmaa mana kiristaanaa bakka diignetti sababni itti dhiifama gaafataniitu isaanitti makamanii hin jiraatu. Innumaayyuu kan dhiifama gaafachuu qabu warra dogmaa mana kiristaanaa kabaje abbootii keenya warra abaaranii. Warra qanoonaa mana kiristaanaa yookaan immoo sirna mana kiristaanaa osoo hin diigin warri abaaran isaan abaarsa isaanii dhiifama gaafachuu akka qabanii amma abbootiin kan bachaa jiran. ኤጲስቆጶሳቱን በመተው ይቅርታ እንድንጠይቅ የቀረበ ሐሳብ የለም። ተቃዋሚዎቻችን በዚህ መልኩ የበሬ ወለደ አይነት ትርክት ፈጥረው ተከታዮቻቸውን አሳሳቱ እንጂ በማንም ቢቀርብልን ይህ ሐሳብ የምንስማማበት አይደለም። ይህ ጅማሬ ነው እንጂ ገና ከዚህ በላይ የሕዝባችንን ጥያቄ እስከ ጥግ መመለስና የቤተክርስቲያንን ችግር ለመቅረፍ በሚያስችል ከፍ ባለ አቅም የምናከናውነው ብዙ አገልግሎት ይኖረናል። ይቅርታ የምንጠይቅበት ምክንያት እንደሌለ ለማስረዳት እንወዳለን። እንዲያውም አለአግባብ ያወገዙን አካላት እኛና በቋንቋው እንዳንገለገል ያፈኑትን ሕዝብ እንዲሁም በቅዱሳት መጻሕፍት ላይ ሳይቀር ጥላሸት የቀቡትን ማህበረሰብ ይቅርታ መጠየቅ ይገባቸዋል። Kaleessa oduu sobaa kanaan namoota hedduu gurii duudaa namoota hedduu hamileen cabaati ture. Sinodoosiin Oromiyaa kan sabaa fi sablammoota dhiifama gaafateeti badii isaa fudhateeti tokkummatti deebi'aniiti jiranii yookiin ammoo akka isaan jedhan san jechuu kiyyaa kan jedhu hafarfamaati ture jechuudha. Kaleessa ilii jechaati turan haga guyyaa kanaatitti jechuudha. Garuu har'aan tana ibsi yeroo kennamutti kuni oduu sangaan dhale kijiba sangaan dhale jedhamuun beekanii sangaan dhale kan jedhudha. Dhiifama gaafachuu kan qabu isaanii warri afaan ofiitiin akka Oromoo fi sabaaf sablammoonni biyyessanii akka amantii isaanii gaggeeffanne kan godhaa turan isaanii badii fi yoo arganiitiin dhiifama ka gaafatan ta'e isaanii kan dhiifama gaafachuu malee kan jedhu ibsaara Sinodoosii Oromiyaatii fi kan sabaa fi sablammootaa irraa kennamedha. Kan afaan Oromoo irraa haga tokko isiniif hin qooda. Akkasuma warroonni jeequmsa kaasuudhaa fi hojjataa turan hedduun isaanii hidhamaa jiran Finfinnee keessatti jechuudha. Kana waliin ilaallaan Abduu Moobaala Biraayii bagarra deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Kaleessa zeenaa gurnamaa duuchuu hedduutu faca'aa ture namoota hedduutu dogongoraa turanii namoota wayi hojiin Oromoo haganumaa akka mammaaksaatti Oromoon akkana ta'e Oromoon akkas ta'e kan jedhu namoota hedduutu facaasaa turan namoonnummaan kennallee jechuudha. Warra qofaa miti maaliifi kaleessa muummichi ministeeraa isaan warra Sinodoosii Oromiyaa waliinis mari'ate isaanii waliin illee mari'ate jechuudha. Kan isaanii waliin mari'ate kana muummichi ministeeraa asumaanu ammoo ibsi warri har'a kenne afaan Oromootiin illee kennan yeroo duraatiif jechuudha. Sinodoosiin kan Itoophiyaadha. Ara yeroo duraatiif ibsa afaan Oromootiin illee kennan jechuudha. Qabsoo yaa jara keenya laal hagana. Amma torban kana keessa haga nuti waan kan akkanatti ajandaa godhannu nama meeqatu inni kaan maaltu isiniin gahee amantii keenya keessa seentu jira. Inni kaan ammoo isin maaltu isiniin gahee isin musliima amantii kana keessa maa seentan kanum jedhu jira warri musliima haa ta'uuti irra guddaan hubatee jira. Wanni dhufu tokko namni guututti haa hubatu jechuu miti. Parsantiin guddaan hubateeti jira namni waan kana akka inni dhimma eenyummaadha ta'e akka inni wanni kun gartee waan hundaaf akka inni bu'uura ta'e biyya san keessatti waggoota 150 fi ol aantummaa saba tokko amantii tokko aara tokko waan jedhamu ilaalchi mililikoota akka ijaaramaa ture yeroo kana jennu saba namaa tokko ammoo maal jedha komantii jalatti saba akkanaa jibbitan maqaadhaan saba akkanaa jibbitaniiti saba akkanaa waan jibbitaniif amantii keenya keessa hin tanka jedhu fa'aa jira amantii keessa illee seenne sabni jibbinullee hin jiru ilaalcha kana ka qabu hedduudha Oromoo keessa illee jira komantii makiyya jalatti amma yeroo hedduun hin argan fakkeenyaaf ijoollee Oromoodha kan jara qofaa miti ijoollee Oromoo hedduun arga amantii keenya keessa Oromummaa kee wajjin qileeseen akka waa yookiin amantiin isaa tuqamee dhugumaan akkuma isaan jansan itti fakkaata jechuudha maaliifi waggaa haga dhalate kana achuma gaaddisuma isaanii san jala gartee lummuuti miliktara jala jira waan ta'eef akka biraa waanu amantii cabsu itti fakkaata sanis rabbi irraa haa banu jenna kanaafi wanti gartee haga ammaatitti godhameeyyuu
takka yeroo duraatiif takka jedhanii afaan Oromootiin kennan jechuudha. Afaan bara biyya san keessatti yaa jira keenya afaan Oromoo kun bal'aadha lakki Gondaritti na haa dubbatu akka isaan gartee Itoophiyaa dimbara yeellam jedhan sanii miti. Afaan Oromoo dimbara qaba. Naannoo kiyyatti gola kiyyatti biyya kiyya keessatti naannoo kiyya keessatti dubbadhaa Oromoon kan jechaa jiru. Dimbara yeellamii Gondar haadha kun jenne dimbara yeellamii Tigraay haadha kun jenne. Jeebee ka Oromoo akkana takkaan jenne jechuudha. Baree walladee akkuma gartee Abuuna Saaru samma jedhan kana warri sangaan dhale je'eetiin geeraru yeroo hunda Itoophiyaa dimbara yeellamii Miliki Haile Sillaasee warri jedhu yeroo hunda anuma qofa gubbaa san ta'a warri ilaalcha akkana kana qabu hundarraa jechuudha. Tigray raayis Oromoo raayis Amaara raayis garuu Amaara keessa waan heddummaatuuf fi warri ilaalcha kana qabu Amaara keessa waan heddummaatuuf gara Amaaraatti qubnechaa qabu malee hunda keessa yoo ni jira jechuudha kan akkana kun. Kanaafuu faayidaan isaa kana qabsoon haga ammaa godhameeyyuu kun hagaan akka jijjiirama fi jechuudha. Har'antaan afaan Oromootiin kennan qaanyi takka malee jechuudha. Maaliif muddaman kaamu lubbuun as geetta jirti. Aha wanni nu haga har'aa waggaa 150 bara sumaanuu amma wayyaan immaan akkana salphatte tuni gaafa dhiyoo waggaa 30 san biyya bulchitu osoo qaroomattee waggaa 15 bulchine waggaa 20 bulchine aboola kee karaa nagayaatiin ummata kana ofitti qabnee yookiin ammoo paartii wayii yeroo hunda dhibbatti moonee caala arramee 160tti moone jennee kursii cinaa nama biraatii qoonnee jettee osoo gaafa san paartii karaa nagayaatiin qabsaa warra akka ofeekoo maal kana abaa akkasitti fura dhiibuu baatte osoo akkas goote har'an tana sadarkaa kana ni taati sila haga dhiyoo miidhamte kana ni miidhamte sila hin miidhamtu jechuudha. Hundinuu diktaatarri mee ilaala yeroo hunda amantiis dawoo haa godhatu nugusummaa yookiin kursii san argatee haa taatu ufin argu jechuudha. Yeroo hunda anumatu gubbaa waan jedhu qabateeti ummata gubbaa yeroo hunda anumatu taa'uu qabaadha. Gaafa ammoo jala kanaa xiqqashu lakki ani hoo mirgi kiyya jedhee uummanni dudubbatu eegalu akkuma waggaa 100 duraa sanitti ammallee waanuma gartee waan san irra aaneetumaan akkasumatti haga dhumaateetti kan itti fufuutti fakkaataa jechuudha. Kanaafuu wanti amma godhamaa jirus maqaa amantii kanaa dahoo godhatee kan deemaa jirus ol'aantummaa saba tokko yookiin ol'aantummaa ilaalcha tokko amantii tokko maalii tokko amma bara Ortodoksii hagar naatachaa jiranii. Mee Ortodoksiin akkamitti hagariidha. Silaa barka alamii dhalle osoo jedhani waan tokko beeki. Maaliif innaan addunyaa guutuu jirti. Hagar jechuun biyya takka jechuudha. Hagariin biyya takka fakkeenyaaf Itoophiyaa jedhamee Itoophiyaa qofa jechuudha. Amma Ortodoksii Itoophiyaa qofa addunyaa kana guutuu jirtiimi. Addunyaa kana guutuu jirti jechuudha tawaahidoon. Garuu isaan hagar naat mee ilaala amma daldala siyaasa ta'uu bara sirraa usiif gala. Garuu hedduu ka Oromoolee kan akkasuma waliin jechaa jiru ka jallate ka nama beekaa rafee yaamichin kaasu akkuma jedhan san jira kan Oromoolee jechuudha osuma argu. Ortodoksii hagar naat yeroo isaan akka isaaniititti maali beeyte biyyi sun kana ala jiraatu hin dandeessu. Biyyi sun gartee kanaan gad dhaabattee jechuun walumaa gala biyyi sun akka nu gartee biyyi san akka nuti gartee gubbaa dhaabbannee as keessaa kaambii kana keessaa ittiin summii facaafnuu fi kanaaf tolfamte ka jedhu ibsachuuf isaan garuu Ortodoksiin odoo isaan beekanii hagarillee oli addunyaadha jechuudha. Maaliif biyya guutuu jira. Addunyaadha osoo jedhanii irra fakkaata. Kanaafuu wanti haga ammaatitti godhame wanti haarayni tokkollee hin jiru. Kan dhiifama gaafachuu qabu isaaniidha. Waan kanarratti ka gartee nu hubatee fi kan nu hubatinis kan walii hubatee Oromoon gartee garuu harki guddaan akkasii hubatee tokkummaadhaan kan itti deemaa jirus isa kanatu galeef jechuudha. Maalinni ol'aantummaa isa jedhame gartee kan kaleessaa cubbummaa afaan tokko aadaa tokko amantii tokko isaan jedhanii ittiin daldalan. Akka waan amantii kana jaalatanii fakkeessanii amantii kana dahoo godhatanii ittiin daldalan suni harkaa yeroo waan cabuudhaa ka'ee fi akkanatti boo'ichi heddummaatee jechuudha. Kanaafidha malee namni amantii keessa seenaa jirullee hin jiru. Namni gartee yookiin ammoo amantii sanii koottaa gara keenya jedhee yaammataa jirullee hin jiru. Amantiin sun bakka sadiitti adda bahee bakka afuritti adda baheen isaan qaraan sunillee hin jiru. Amantichi numaanii gabbataayyuu namoonni nama dura afaan walaanii keessaa yaa'an hedduutu harka kiyyatti as deebi'ee jedha fakkeenyaaf Abuuna Saaros gaafa walisoo san haasawa inni achirra godhe agartanii jirtan jedheetii yaada. Kanaafi wanti haga ammaatitti deemaa jiru dhugarratti dhimma Oromummaatii dhimma qabsoo Oromootiin waan wal qabatudha kan dhuftahaa jiru. Oromiyaa keessatti dhimma Oromoo hundaati tokko kaalaatti seenan jiru. Maaltu si galchee warra jettaniitiin gartee koomantii jalatti waan akkasii barreessitan an koomantiin dadhabuun waan baadha akka dhuunfaatti si garuu alaattiin galle keessuma jira dhimma Oromoo fi Oromummaati jechuudha. Kuni dhimma eenyummaati. Garuu warri kaan ammoo fakkeenyaaf ijoollee Oromoo tokko kan galaniif jiraatu danda'a. Warri ammoo kophaa uummata kana gartee marseetii nyaatuudhaa fi marsee akkuma durii ammallee mataa gubbaratti deebi'uudhaaf kanaafi qabsoon Oromoo itti fufaa jechuudha. Kuni waan dhimma Oromoo fi Oromiyaati waan ta'eef waan dhaabbatu miti itti fufaa jechuudha. Mee ibsa isaanii kana dhageeffannee ka warra hidhamaa jirutti achi deebinaa ibsa isaanii abbootii Sinodosii Oromiyaadhaa fi kan sabaa fi sablammoota kana waa xiqqoo afaan Oromoo kanarraa dhageeffadhaa. Muummicha ministeeratii fi gama abbootii keenyatti muudamni taasifame sirna mana kiristaanaa kamiyyuu kan hin diigne akka ta'ee fi inumaayyuu dogmaa mana kiristaanaa raawwachiisuudhaaf muudamni kun akka raawwatame abbootii keenyatti
ibsi gabaatee laatamee jira. Haa ta'ullee malee marii kanaaf hiikaa hin taane kennuudhaan akka waan abbootiin sadan episkoopoosota muudaman dhiisuudhaan dhiifama gaafatanii too gara isaaniitti makamaniitti ibsame dhugaarraa kan fagaatedha. Abbootiin keenya sadan erga episkoopoosota muudanii booda wanni hojjetan sirrii bakka ta'etti sirna mana kiristaanaa bakka hin diignetti dogmaa mana kiristaanaa bakka hin diignetti sababni itti dhiifama gaafatanii too isaaniitti makamaniif hin jiraatu. Inumaayyuu kan dhiifama kaleessa kan jedhamaa ture kana dhiifama gaafatanii akkasumatti gartee lukaratti kufanii eega muummicha ministeera Abiyyi waliin mari'atan booda dhiifama gaafatanii sinodosii takkatti malee akka hin jirre kanatu murtaahee kanatu godhee laabbaataachiin haga guyyaa kanaatitti yoo zeenaa isaanii hordofaa jiraattan ta'e jechuudha. Nuti muummicha ministeeraa wajjin kan mari'anne akka sirrii wanna hundayyoo akka goone afaan Oromooti afaan Amaaraati miti kuma isin hiikuun barbaachisu kanadha kan waliin mari'anne wanti dhiifama irratti gaafannu jiru. Inumayyuu dhiifama gaafachuu kan qabu eenyuuni isaanii. Warra dogmaa mana kiristaanaa kabaje abbootii keenya warra abaaranii warra qanoonaa mana kiristaanaa yookaan immoo sirna mana kiristaanaa osoo hin diigin warri abaaran isaan abaarsa isaanii sana dhiifama gaafachuu akka qabanii amma abbootiin kan dubbachaa turanii. Kanaan ammoo immaayyuu dhimma kanaan kan muudame abbootii keenya Oromoo saba Oromooti sabaaf sablammii biyya kanaati. Afaan sabaaf sablammii fi afaan saba Oromootiin dubbachuu baasuun mana kiristaanaa saba kanarratti miidhaa geessiseera. Akkasumas ammoo ilaalchonni hooggantoota tokkoon mana kiristaanaa kanarratti calaqqisiifaman akkasumas ammoo barreeffamoota mana kiristaanaa irratti saba kana gurraachessuudhaan qabxiiwwan ibsaman hundi kan hooggantoota mana kiristaanaa warra afaan hundaatiin tajaajilamuu kana dhorkan dhiifama isaan gaafachiisudha kan jedhu kan isaan kaasanii. Egaa kanaan gama keenya wanni itti dhiifama gaafatu wanni balleessee jiru gama tajaajila afaanitiin akka waan dhaabbatee fi addaan citeetti warri kaasan akka dogoggoranii fi caasaa keenya lafa qabsiisuun kan itti fufu ta'a. Ramaddiin abbootii kan itti fufu ta'a. Tajaajilli afaan hin laatamu kanarra lafa qabatee sirni diriiree fi kan itti fufu ta'a. Kanaaf tajaajilli keenya kan hin dhaabbanne. Haa ta'ullee malee gama muummicha ministeeraa keenyaatiin araarri akka godhamu gaafii dhiyaate bifa qajeeladhaan akka hubatamu abbootiin keenya ibsanii jiru. Sababni isaas nun araaran jibbinu yoo araaran godhu dhugaa keenya gannee miti haqa keenya gannee miti waan ganama itti manaa baane sana milkeeffannee kan araara raawwannu malee yoo haqa keenyaa fi dhugaa keenya ammaa ganne dogmaa mana kiristaanaa cabee qanoonaan cabee jennee kan itti falmaa ture sanatti gaabbaa jirra jechuun waan ta'eef hojii keenya hojjechaa caasaa keenya dhaabaa tajaajila keenya lafa qabsiisaa kan nagaa namoonni itti dhufuu barbaade kan balleessaan isaa galee fi dogoggoree jira waan kana sirreeffachuun barbaada jedhu gaafii keenyarraa kaakuu takkallee otoo duubatti hin deebiin nagaa buusuudhaaf araara buusuudhaaf gama keenyaan qophii ta'uu keenya ibsuu ni barbaanna. Irra deddeebinee kan isiniif ibsaa jirru mana kiristaanaa diiguudhaaf kaayyoon qabnu hokkora uumuudhaaf kaayyoon qabnu waraana uumuudhaaf kaayyoon qabnu waltabbii uumuudhaaf kaayyoon qabnu kaayyoon keenya manni kiristaanaatiin kan hundaan akka taatuu fi ergama duukaa bu'uudhaan geessudha. Kanaafuu gama kanaan hokkora kaasuudhaaf sochiiwwan adda addaa waraana labsuudhaaf sochiiwwan adda addaa warra taasisan hundayyuu ni mormina. Maaliif manni kiristaanaa handaara nagaa waan taateef handaara waltabbii handaara waraanaa waan hin taaneef nageenya qofaadha kan manni kiristaanaa labsitu waan ta'eef kanarratti hundoofnee kan morminu ta'a jechuudha. Qabxiin inni tokko kanadha. Qabxiin inni lammataa oolmaa daddachaa kaleessati. Guyyaa kaleessaa abbootiin keenya himatamaniitoo anis isaan keessaa himatamaa tokko ta'ee ture. Guyyaa kaleessaa irratti mana murtii olaanaa irratti beellamni ni jira ture. Kaayyoon beellama kanaa beellama darbe irratti abbootii keenyaaf adeemsi bakka bu'iinsaa waan hin xumuraminii fi iyyata akka orka isaan gaafatan kanarratti yaada laachuu dandeessisu akka dhiyeeffannu hayyama gaafannee turre. Kanaaf waan nuuf hin guutaminii fi beellamni tokko nuuf haa kennamu jennee gaafa roobii beellamni ture gaafa jimaatatti darbee ture kaleessa jechuudha. Haa ta'ullee malee beellamni kun gabaabaa ture. Abbootiin keenya keessattuu kan haaraa muudaman maqaan isaanii inni amma maqaa isaaniitiin inni isa duriitiin adda addadha. Maqaan isaanii waan muudamaniif jijjiiramee jira. Maqaa duriitiin waraqaa eenyummaa ni qabu. Maqaan maatiin hunduu waraqaa eenyummaa hin qabanii. Waraqaa eenyummaa baafachuun kun immoo adeemsa mataasaa waan barbaaduuf adeemsa bakka bu'iinsaa galmaan geessisuudhaaf waraqaa eenyummaa kan of harkaan ga'achuu hin dandeenye waan ta'eef ammas
beellamni jijjiiramaa kan filatamuudha kan gaafanne gama birootiin egaa abbootiin kaan immoo kan bakka bu'iinsi isaanii guutamee fi iyyata isaanii akka dhiyeeffatan yoo danda'ame ta'e kaan waliin bakka tokkotti akka dhiyeeffatan maalidha gaafii bu'uuraa kee irratti abbootiin seeraa sadan waan hin guutamanii fi ajaja kennuu akka hin dandeenye iyyata keenya ni dhiyeessinaan nuuf hayyamamu beellamni jijjiiramaa nuuf haa kennamu jennees kan gaafa irratti abbootiin seeraa sadan waan hin guutamneef ajaja kennuu akka hin dandeenye fi ajajni kun gaafa guraandhala bultii sadeetii bara 2015 akka kennamuu danda'u manni murtii ajaja dabarsee jira. Kan biraagaa hordoftoota keenya irrattis ta'ee warreen kaan irratti kan akka isaan kan isaan taasise manni murtii gurgura kennee jira yookaan immoo dhorka kennee jira jedhamee odeeffannoo karaa adda addaatiin raabsamedha. Manni murtii abbootii irratti gurgurri inni kenne hin jiru. Tajaajila keenya irratti gurgurri inni kenne hin jiru. Gurri kaahame hin jiru. Gaafa jummataa hanga gaafa san murtii kenninutti ara nama lama murtii kennuu hin dandeenyu kan jedhudha. Kan isaan dabarsan jechuudha. Dhiifama gaafatanii maalii ta'e bakka amma hamiletti deebi'anii jira. Aan dhugaa dubbachuu fi kaleessa galgala yeroo gartee zeenaa isaaniitiin akkasuma ibsa isaa asirraa kenname yeroo laalaa turetti akka wanti kun akka warri kun gartee abdii murateetiin amma hamilee qofatti deebi'e. Humni isaan gartee hiriira maaliidha? Hiriira maalii kan jedhudha. Hiriira isaa yaaman san jechuudha. Hiriira aarsaadha kan jedhu kan isaan yaaman sani keessattuu eega harkaa guufate eega muummicha ministeera Abiyyi waliin marataniis ahaawaan kan oofuu hin dandeenyuumi kanuma jennee uummata keenya hamileedhaani amma kanumaanuu jechuudha. Ufii isaaniitiifuu wal faffacaasanii inni kaan gartee maalumaa fi gartee muummicha waliin waaniif dubbatamaa asumaan hiriirummaan kun itti fufamuu qabaa akkamitti kunuu dhageeffatamaa kan jedhu lakkii marii biyyaatti ala deemuu hin danda'u. Ufiifuu wal qoqqoodaniiti wal nyaataa jiran jechuudha. Gadi baasuus alatti gadi bahuu baatanii jechuudha. Kanaadha kan deemamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo warra jeequmsa kaase hedduun isaanii guuramaniitidha jedhamaa jiran jechuudha. Fakkeenyaaf namicha kana faana beektan kaa abbaa amantii fakkaachaati jibbaa garaagaraa. Duraanumallee namicha kanaan na ajaa'ibsiisa. Akkamitti abbaan amantii tokko akkamitti akkana akka jibbaa lallabu kaanii beektan karaa tiktookiin karaa feesbuukaatiin karaa adda addaatiin jechuudha. Akkasuma yuutuubarii kana fa'aa dabalatee jechuudha. Namoota sadeen kunniin hidhaman jedhama. Hidhaa namaatitti hin gammadamu. Akkuma Oromoo sani hidhaa namaatitti gammaduu kiyyaa miti. Garuu namoota gartee biyya san keessatti dhiiga godhuuf olaantummaa barbaadaaf Oromoon meeyyaa jira keenya takka olaantummaa barbaadaaf takka qabsaa'ee ni beeka. Haga isin of bartaan garuu hin agaranitti yeroo hunda walqixxummaa fi mirgi kiyya naafaa kabajamu. Mirgi kiyya naafaa kabajamu. Ebaloo achitti afaan kiyya naafaa dubbatu miti. Amantiin aan hordofu ebaluun sun achitti afaan akkanaatiin naa hordofu miti. Takka Oromoon kana gaafatee hin beeku jechuudha. Miilaala yeroo hunda yoo fakkeenyaaf Finfinneen haa sararamtu magaalaa kana bakki itti haa godhamu jedhame kan jedhee wacuu isaanii achi keessa alaabaan akkana fannifama jedhamee ka wacuu isaanii kayoo gartee manni barumsaa afaan Oromoo akkana barsiisa akkamitti manni barumsaa sun afaan Oromoo barsiisa kan iyyuu isaanii kanaadha wanti gartee nama aarsu kana jechuudha. Kanaafuu warri gartee jeequmsa dirree dhiigaa akka biyyi sun taatu kan yaamicha godhaa turan kan jibbaa lallabaatiin turan jechuudha. Silaayyuu akka zammad kunfaa silaa'uu biyya hin jiru. Warri kunniin to'annaa jala ooleetti jira jechuudha. Kanaafuu nuti gartee hidhaa namaatitti yookiin ammoo maalitti hin amannu. Garuu ammoo warra dhugumatti baramma Oromoodhaanu warra biyya diigu baramma nama ijoollee nama Abiyyi hin qeequ fa'aa warra biyya diigu jechaanii turaniimi. Jechuudha Abiyyi muummicha ministeera akka biyya bulchu kana nama isa qeequ nama biyya diigu jechaanii turan jechuudha. Biyya diiguun ol'aantummaa barbaada sirna dabre fakkeenyaa fi kan nugusoota kan waggaa 100 duraa barbaada warra akkamitti afaan kiyyaan malee hin dubbatamne warra jedhu kanaadha jechuudha. Kuni gonkumaa fudhatamu waan qabu natti hin fakkaatu. Kanaaf hidha malee yookiin hidha namaatitti gammaduuf akkasii miti jechuudha. Kanaaf wanni godhamaa jiru kana injifannoo itti fufeeti jira. Sinodosiin Oromiyaa ni mo'ataa itti fufa. Maaltu si galchee fi maaltu si naqee dhimma amantii dhimma maalii jedhee warra hamilee isin buusuu barbaadu laalina isin hundi keessaniyyuu amantii feetan qabaattanii kun dhimma eenyummaati dhimma Oromummaati waan ta'eefi waan Oromoon itti qabsaa'u keessaa isa tokko jechuudha. Eenyumaa ni fayyada kun eenyumaayyuu nama Oromoo ta'e kamuu ni fayyada. Amantii fedhee yoo hordofe amantii isaatiif sabummaa isaallee ni fayyada. Protestaantii yoo taate amantii protestaantii sabummaa kee kan Oromummaatillee fayyada. Musliima yoo taate muslimummaa keetii fi muslimummaa kee jabeeffattee muslimummaa keetii fi sabummaa keellee ni fayyada. Maaliif ol'aantummaa garee tokkooti kan badaa jiru. Hundinuu walqixa ta'a jechuudha akka namummaa isaatiin. Tokkin tokko akkas gaara ta'e tokko lafa ta'u osoo hin ta'in hundi isaatu waluma qixa ta'a jechuudha. Nama ta'a marti isaatii jechuudha. Amantii isaa ta'u sabummaadhaan isaa ta'u ilaalchaan isaa ta'u homa hundaaniyyuu walqixa ta'a. Warri ammoo lakka walqixa ta'uu qabu fagoo jira gadi hin deebi'u namatti gadi hin deebi'u jedhee warri boohaa jiru haa boohu
boohu boo'icha isaanii. Kanaafuu warri gartee akkas komantii adda addaatiin afaan qabuu barbaadan nuti of duuban deebinu obboleeyyan keenya kanaaf sagalee ta'uu ammas gara kaaniin ammoo nuti dhimma oromummaatiin nu galchaa dhimma eenyummaa keenyaati waan ta'eef itti fufna jechuudha. An Abduu Moobaala Piraay hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura.